Yoo nagaa keessanii maatiiwwan chaanaala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo appii ajaa'ibaatti walitti deebineetu jira jechuudha. Appiin keenya hin irraa muuziqaa gosa garaagaraa tokko hanga 4 viidiyoodhaan jechuun akkamitti wal biratti ilaaluu akka dandeessanidha jechuudha. Appii kan akka jaalattan shakkii tokko yoo hin qabu appiin kun bakka inni itti argamus dhumarra isinitti hima. Sinaan galumaatti obsaan nufaana ta'a isiniin jenna. Egaa viidiyoon keenya inni kun viidiyoo dheengadda isin barsiifne eerfoonii tokko muuziqaa gosa garaagaraa lama akkamitti wal biratti dhaggeeffachuu akka dandeessan isa jedhu wajjin wal fakkaata. Hanga dhumaatti daawwachuutiin dhuma irratti viidiyoo sanas ilaaluu ni dandeessuun isiniin jedha. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuutiin mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhu kaawwachuutiin viidiyoon keenya saffisaan akka isin qaqqabu eenyuma dursee taasifachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattanii fi yaadota garaagaraaf koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega viidiyoon keenya innarraa malti viidiyoo pilaayir kan jedhu kanadha jechuudha. Appiin keenya seenne waliin ilaalla. Tuqxanii yeroo seentaniif yeroo jalqabaaf wantoonni garaagaraa wanti isin rakkisu hin jiru kallattumaan isiniif bana jechuudha. Kunoo fuula kunoo akkanumatti isiniif bana jechuudha. Malti pilaayir kan jedhu kanarra tuqxanii yoo ilaaltan viidiyoo tokko hanga 4tti ilaaluu ni dandeessu. Gaalariisa jedhu kanarraa immoo muuziqaa tokkicha qofa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Nuti kan barbaannu isa kanadha jechuudha. Malti pilaayir isa jedhu tuqxanii yeroo seentan kunoo asirraa single player jedha, asirraa double player jedha, asumarra 3 player jedha, 4 player jedha. Tokkicha gochuu ni dandeessu, hanga lamaatti gochuu ni dandeessu, hanga sadiittis ilaaluu ni dandeessu, hanga afuriittis ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kun kan isin fayyadus kun addatti muuziqoota garaagaraa dhaggeeffachuu barbaadan gosa garaagaraa lama wal biratti amma fedhii keessanii sadiittis ilaaluu barbaadan isin fayyada jechuudha. Kana malees immoo fiilmiiwwan wal cinaatti afbaa jedhanii akkanattiin deeman fiilmiiwwan hordofaman jechuudha. Kan akkasii ilaaluudhaaf barbaadan isin fayyada jechuudha. Kutaa A ilaaltanii kutaa B isaa immoo ilaaluudhaaf akka hin daganneef tokkummaa akka wal jala isin jala hin borcamneef isin fayyada jechuudha. Amma tokko tokkoon seennee waliin ilaalla. Kunoo isa tokkoffaa kanarra ni tuqxu jechuudha. Isarra erga tuqxanii muuziqaa barbaadan tokko selektiitti godhattu jechuudha. Muuziqichumarra ni tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa tokkoon barbaadaa jennu kunoo muuziqaa kanan barbaadaa jechuudha. Muuziqaas ta'u viidiyoos ta'u kan barbaadan itti galfachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo ani irra tuqaa jechuudha. Yeroo irra tuqe kunoo asirraa dan kan jedhu kanarra tuqinaan jedha. Dan irra tuqaa jechuudha isa tokkoofi kunoo asirraa daniinaan tuqe kunoo asirraa kunoo haala ajaa'ibateetti kanattiin viidiyoon isaa naaf hojjechuu yookaan immoo naaf haasa'uu jalqabaa jechuudha. Akkanatti muuziqaa tokkicha qofas dhaggeeffachuu ni dandeessu. Isa itti aanu kanaati immoo muuziqaa lama jechuudha wal cinatti muuziqaa lama itti fe'uun dirqamaa jechuudha. Asitti muuziqaa qofa otoo hin ta'in bifa viidiyootiin waan barbaadan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo kanan barbaada tokko lama immoo kunoo kanan barbaada jechuudha. Ergaan akkanattiin si'a lama itti galfadheen daniin jedha jechuudha. Asirra kunoo muuziqaawwan lama gosa garaagaraa lama akkanatti wal bira jala naaf ta'a jechuudha. Kunoo asirra akkatti nan tuqa inni kunis qophaa naasaa inni kunis immoo yeroo tuqa qophaa naasaa jechuudha. Kunoo lachuunuu gosa garaagaraatiin jechuudha. Kunoo ishii kana kunoo kanarra tuqxanii muuziqicha jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo isa kana jijjiirrachuu waan barbaade kunoo ishii kanarra si'a tokko nan tuqa. Ergaan ishee irra tuqe asirraa X godhinaan jedha. Isa kana X godhee yookaan isa kana X godhee kan hin barbaade tokko ittaan fidadhaa jechuudha. Kan natti tole muuziqaa natti tole yookaan immoo viidiyoo natti tole tokko nan jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha. Haala ajaa'iba ta'e akkanattiin jechuudha. Kunoo muuziqicha amma immoo kunoo sadii inni sadii kunis immoo ni hojjetaa jechuudha. Wanti hin hojjenne as keessa hin jiru hanga 4 qofaatti jechuudha kan isin taphachiisuu dandeessani. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin akkanattiin kunoo qofa hundumtu qofa wal faana dhaggeeffachuus ni dandeessu. Sadanuu isaayyuu arfaffaa kunis immoo haala ajaa'iba ta'eetiin ni hojjetaa jechuudha hanga 4tti jechuudha. Sanaa achi tole isiniif hin jedhu jechuudha. Kunoo asirraa hin danda'amu jedha yookaan tokko kaansel godhinaan jedha. Kunoo muuziqoota hanga 4tti itti fidadheetan jira jechuudha. Barbaadanii itti fidattanii kunoo muuziqoota akkanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf aasa kana ilaaltanii erga fixxanii gara baatti kutaadhaan wantoota jiru fiilmiiwwan kutaadhaan jiru haala ajaa'iba ta'een akkanatti daawwachuu ni dandeessu. Appiin kun irri caallisaa kanaaf isin fayyada jechuudha.
Happy kana akka jaalattan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Hanga dhumaatti waan nu faana taataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kanneen YouTube channel keenya faana taatan ammallee subscribe gochuu hin dagatina isiniin jenna. Nuun immoo support nu gochuudha. Like tuquu hin dagatina isiniin jenna. Gaaffii yaada qabaattan wanti isiniif hin galle yoo jiraate comment irra nuuf kaa'aa isiniin jenna. Next video abidda ta'een walitti deebinutti naganaaf.